Warroonni bootom banatanii qabdan akkanumallee banachuu barbaadan egaa bootom keessatti sitingiiwwan sirreeffachuu qabdan muraasa isinitti agarsiisa. Egaa bootomii keessatti sitingiiwwan murteessoo ta'anii fi faayidaa guddaa qaban baay'een ni argamu. Isaan kanneen keessaa isaan murteessoo fi faayidaa guddaa isiniif qaban muraasa tokko isinitti agarsiisa. Egaa viidiyoo kanaan dura isiniif hojjedhe keessatti akkaataa ittiin akkaawuntii bootomii ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Viidiyoo san guutuu isaa daawwachuu yoo barbaadan description jala isiniif kaa'aa linkii isaa. Viidiyoo san daawwachuudhaan warroonni hanga ammaatti akkaawuntii bootomii hin banatin banachuu ni dandeessan jechuudha. Garuu viidiyoo kanaan gabaabinumatti sitingiiwwan bootom keessatti beekuu qabdanii fi sirreeffachuu qabdan muraasa isinitti agarsiisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamaa harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Soof Maraat bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kabaja isin haala qabachaa obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channelii kanatti dhuftan YouTube channeliin kun YouTube channelii barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan maatii YouTube channelii kanaa ta'uu hin irraanfatinaadha. Viidiyoo kanas like share gochuudhaan eegaladha. Amma gara barnootichaatti. Egaa sitingiiwwan bootomii keessan keessatti sirreeffachuu qabdan muraasa tokko isinitti agarsiisa. Gara application bootomii keessanitti ni seentu. Egaa application bootomii keessa yeroo seentan kana fakkaata. Gara keessatti erga seentanii booda dakanatti jechuudha. Miika jettutti argama. Miika jettu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo sitingiiwwan bal'aan isinii baay'ee jechuudha. Sitingiiwwan kanneen akkaataa itti sirreeffachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Inni jalqaba irratti argamu bakka maqaa keessan yookaan immoo akkaawuntii kana maqaan ittiin bantan itti argamudha jechuudha. Asirratti kilik gochuudhaan maqaa keessan neem kan jedhu kanarratti kilik gootanii maqaa keessanis adjust gochuu yookaan immoo sirreessuu jijjiiruu ni dandeessan jechuudha inni tokko. Ammas of duubatti deebi'uudhaan inni lammaffaadha. Chat and course kan jedhu jira. Chat and course kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan asirratti wantoota sadii isinitti agarsiisa. Tokkoffaa akkaataa ittiin dark mode ittiin fayyadamuu dandeessan yoo ta'u, lammaffaa chat background akkaataa ittiin filachuu dandeessan, akkanumallee auto download maal akka fakkaatu isinitti agarsiisa. Egaa kan jalqaba irratti argamu dark mode kan jedhutti argama. Isarra kilik gochuudhaan akkuma asirratti argattan system default kan jedhu kanarra jira kiyya. Kana jechuun yeroo galgalaatti gara gurraachaatti akka jijjiiramu jechuudha. Akkuma asirratti argattan gurraacha jijjiiramee jira. Guyyaa guyyaa immoo akka adii ta'u yookaan immoo gara laayitiitti jijjiiramu yookaan immoo akka bifa kanatti jijjiiramu gochuudhaaf sitingii isin fayyadudha jechuudha. Sitingiin kun soo kanaafiyyuu kanneen keessaa system default kan jedhu kana filattan baay'ee murteessaadha. Sababni isaas galgala dark mode irra akka isiniif ta'uuf akkanumallee guyyaarra ifa akka isiniif ta'u jechuudha. Isa filachuudhaan isatti fayyadamuu ni dandeessanii jechuudha. Inni biraa immoo dhaggeeffattoota koo chat background da chat background kanarratti asirratti background irratti chatiin maal akka fakkaatu kanneen keessaa kan barbaadan filachuu dandeessanii. Akkanumallee gubbaa kanarratti choose photo kan jedhu photo adda addaa suuraa hiriyoota keessanii kan waa'ila keessanii kan barbaadan irra kaa'achuudhaan yeroo hiriyaa keessaniif meseejii barreessitan background irratti suuraan sun akka mul'atu gochuu dandeessanii. Take photo kan jedhu kanarratti yoo kilik gootan immoo direct photo ofii keessanii of kaasuu yookaan immoo wanta barbaadan tokko kaastanii itti fayyadamuudhaaf kan isin tajaajiludha. Soo kanas akka barbaadanitti itti fayyadamuu dandeessan background irratti jechuudha. Kanneen keessaa isa kana filadhee jira. Isin kan barbaadan filachuu ni dandeessu. Inni biraa immoo auto download kan jedhudha. Sitingiin kun baay'ee murteessaadha. Isa sirriitti na dhaggeeffachuu hin dagatinaadha. Isa irratti kilik gochuudhaan gara keessatti yeroo seentan akkuma sirriitti argattan auto download jedha. Egaa photos full image videos kan jedhutu argama. Egaa sitingiin kun kan isin fayyaduuf akkuma asirratti argattan viidiyoowwan adda addaa suuraa adda addaa karaa kamiin akka isiniif buusu bakka itti filatanidha. Fakkeenyaaf photos kan jedhu fuulduratti akkuma asirratti argattan wifi inda data kan jedhu ni argama. Akkanumallee wifi kan jedhu jira. Akkanumallee never kan jedhu jira. Sitingiin kun sadiinuu faayidaa mataa isaanii qabni. Inni jalqaba irratti argamu kun data fi wifi akka itti fayyadamu bilbila keessan yookaan immoo yeroo suuraa tokko buusu jechuudha gochuudhaaf kan isin fayyadudha. Wifi kan jedhu kanarratti wifi yeroo itti fayyadamtan qofa akka suuraa san download isiniif godhu bilbila keessan gochuudhaaf kan isin fayyadudha. Inni dhumaa immoo never kamiyyuu akka download isiniin godhu yeroo wifi itti fayyadamtanis yeroo data itti fayyadamtanis suuraan sun akka wanta tokkoon hin buune gochuudhaaf ajaja keessaniin alatti jechuudha kan isin fayyadudha. Kanneen keessaa kan barbaadan filachuudhaan irra godhadhaadha. Inni lammaffaa immoo full image dha. Image buufachuudhaaf kan isin gargaarudha. Inni kunis wifi dhaaf data dhaaf yoo ta'e isa jalqaba lamaanittuu akka download isiniif godhu lamaaniinuu wifi's ta'e data dhaan. Inni itti aanu immoo wifi kan jedhudha. Wifi qofaan akka suuraan sana isinii buusudha. Inni biraa immoo inni xumuraa never kan jedhu kanarra yoo godhatan ajaja keessaniin alatti suuraa kamiyyuu isiniif hin buusu jechuudha bootomii keessan irratti. Namni yeroo isin ergedha jechuudha kun kan ta'u. Inni biraa immoo videos kan jedhudha. Kan jedhus irra kilik yeroo gootan tokkuma jechuudha. Garaagarummaan qabu inni jalqaba wifi fi data yeroo fayyadamtan viidiyoo namni isiniif erge gara bilbila keessanitti akka isiniif buusu itti fayyadamudha. Akkanumallee wifi qofatti yeroo fayyadamtan akka viidiyoo isiniif buusu yoo barbaadan isa kana filatanii never kan jedhu kana immoo gonkumaa ajaja keessaniin ala viidiyoo kamiyyuu wifi dhaanis ta'e akkanumallee dataadhaan akka hin buufne gochuudhaaf kan isin tajaajiludha. Kanneen keessaa kan barbaadan filachuu dandeessan. Asirratti wanti isinitti agarsiisuu barbaadu tokko maalidha? Yeroo bootomii irratti suuraa namni isin erge yookaan viidiyoo namni isin erge
bootomiin keessan isiniif buusuu dide asirra dhuftanii reset auto download settings kan jettu kanarra klik gochuudhaan irra deebitanii reset gootanii jechuudha. Ergasii suuraa yookaan immoo viidiyoo namni isiniif erge bootomiin keessan isiniif buusuu ni eegala jechuudha. Egaa settingii kanatti fayyadamadha. Isaan dakana baay'ee tokko isin cinqanii akkanumatti haafanii jechuudha. Inni itti aanu immoo kan isinitti agarsiisu notificationidha. Notificationii sagalee adda addaa irra kaayachuudha. Baay'een keessan beektanii isa kana baay'ee yeroo isin irraan fudhadhu. Inni itti aanu immoo bottom desktop kan jedhu ni argama. Asirra klik gochuudhaan bootomii keessanillee sirreeffachuu ni dandeessanii egaa akka barbaadanitti jechuudha. So kanas gochuudhaaf not now settings kan jettu irratti klik gochuudhaan gara keessatti ni seentanii gasii immoo permissions kan jedhutu ni argama. Permission kan jettu kanarra klik gochuudhaan permissionota adda addaa asirratti kennuufii ni dandeessanii akkuma asirratti argattan kaameraan keessan locationii microphone access akka godhu kanneen irratti klik gochuudhaan ergasii immoo allow only while using this app kan jedhu kanarra filachuudhaan yookaan immoo yeroo hundayyuu akka isin gaafachuu gochuudhaan ask every time kan jedhu yookaan immoo don't allow kan jedhu kana keessa permission isa jalqaba kennuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessanii. Isa kana jechuudha dhaggeeffattoota koo warroonni not allowed jedhan location microphone akkanumallee physical activity wantoota kanneen fakkaatan as jala baasuu ni dandeessan step nama isinitti agarsiise kanaan jechuudha. Inni dhuma bootomii irratti baay'ee barbaachisaa ta'e immoo age verification fidee jira. Bootomii yeroo ammaa kana jechuudha. Age keessan yookaan immoo umrii keessan bakka itti guutanidha. Isa kana irratti klik gochuudhaan age verification kan jedhu kana irratti klik gochuudhaan ergasii immoo kana qaqqabdanii I am 18 and above kan jedhu jira. Waggaa 18 fi 18 ol namoota taataniif isa kana filattanii akkanumallee I am under 80 kan jedhu jira yookaan immoo waggaa 18 gad namoota ta'aniif akka banataniif kan recommend godhuudha jechuudha. Kana keessaan I am 80 and above kan jedhu kana filadhee jira. Sababni isaas sanaaf 18 fi 18 ol namoota ta'aniif isa kanatti fayyadamanii jechuudha. Kanas age verification kun kan fayyaduuf maallaa wantoota hin taane namoonni yeroo isin ergan umrii isanii wanta waliin fakkaan akka isiniif erganiif seera itti walii galtee uumtanidha. Ergasii immoo waggaa jidduutti argamtan fakkeenyaaf waggaa 18 hanga 24 25 hanga 29 30 hanga 34 jechaa deema. So waggoota isin keessatti argamtan ni filattanii fi ergasii immoo confirm kan jettu kanarra klik gochuudhaan confirm gootanii ergasii immoo age restriction keessan ni guuttanii jechuudha. Wanti tokko kana guutuun kan isin fayyaduuf bootomii keessan warroonni ijoollee ta'an yookaan banatan ta'e wantoota hin taane bootomii irratti akka isaanitti hin dhufneef isaan tajaajila waan ta'eef baay'ee tokko yoo sirreeffattan baay'ee gaariidha. Egaa bootomii irratti settingiiwwan kanneen beekuudhaan irraa fayyadamaa isin jechuu barbaada. Namoonni baay'een waa'ee itti fayyadama bootomiitiin wal qabatee gaafii waan na gaafatanii viidiyoo kana qabadhee isin dhufee akka irraa fayyadamtan abdii qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo yoo isinitti tole like akkanumallee share gochuun irraa fayyadamaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.